Ya hiç etik bir durum. Suuraa isaa takka garreeta suuraa isaa ta ulee gurraatti fakkaatu Ita kabri cabse le. inni nu gaafsan nama san ture anaa kaa'e suuraa san Ah. akkasitti jidduu teenyetti irraan tana innis nama ta'e anis gaafa sanaa kumaa fi akin ture waan san deemu Suratana, bara suratanaati. bara suuraa tanaatti. Ministeri ni deemuun bar jaza kafali. Anuu gaafa san nama seetti ajajamuu kiyyaadhaa si ajaa'ibsiisu. Amma gabaan sana haaromsinu waan jiru irratti keessi keenya walitti dhufuutti hin beeku waan kana mee maal godhuu qabna. Dura sana haaromsuuf waan irra kuttansa wal yaadachiisuun barbaachisaa beekta. Amma inninis jireenya biroo irra jira ati jireenya biroo jirta ardi jirtanii. An jiraachuutti hin jiru lakki jireenya biraa. Jireenya kiyya jiraataa jirti. Haa. An jireenya manni gaafa sanatti na dhiisa keessa hin jiraa jireenya masaa sana hin jiraachaa jira. Akkami wanni kun takka akkan irraa muradhu takka akka immoo gartee bakka sanitti deebinu maal godhuu qabna akka nama beeka akka nama hayyuu tokkotti. Lakkii beeyta jaartiin tun tanam sadiitii jaani. Homa kitaabul jismi jedhu itti himaati waa takka sodaatina sheekaab ilma kiyya saahiba kiyya nama baay'een laalaa jira haadha manaattu dhagayamnaamin jettee rafte jaartiin homa kitaabul jismi jedhu qurrut godhe itti hime sodaatin naa jette firiidam iskazii agaatiiti eshi oofi. Duriyyeen sagalee sheekaa waraabdee itti geessiti. In sodaatin anatu waasii sirraata oofi. Tuwaan keessaa gaafii jajjaba tuwaan keessaa mari'atanii malee waan gubbaan mari'atanii rifeensa tokko nama keessatti aaddatanii tokko immoo kophatti aaddatan jedhani. Anuu keessaa mari'achuu fedheeti bar gubbaan hin mari'adhan jenne. Laalatuu beeytuudha. Wanni gootu duraanuu hudduu wal barte waliin dhiiftuu jedhanii beeyta. Allaan qaanfadda fa'a. Eegaa manguddoo dubbadhu jettanii mire. Eshi. Sigale. Wanni wal bare duraanuu waliin dhiiftu amma falli jiru tokkichaan Hamzaa dubbisuudha. Hamzaa jaalala. Fiizaa malee kaayiroo nama geessaa jiran. Abshir. Achii booda akka haadha faatetti eenyu sisimata Dooktar Asli. Ayyee taate ayyee. Hoggii aduun dhiite maal gaafatta gaa? Ishee qabuttaa qaanfadda gadiin bu'aa dhiifama. Maaltu si qaanfachi? Miira keessa galti. Aduu ka dhiituun fadha gurbaa kanan beeka aduu mana dhiisista. Hai. Amma akkatti wal harkattanii mala si adireessa si lookeeshina si kan jira beekir. Ayyee taate abshir. Abshir. Asli akkami ta'eemi? Ta'e garuu mucayyoo miira keessa galaa jirti. Wallahi yaa dhugumaan si jaalatti ilaala akka miskiinatti wallahi. Dhalaan harargee sadarkaa tana miskiinnaan dhugaan jaalala guddoo keessa jira bee. Hambara asli gisaa keessa ilaaluu hin danda'u. Hai michu. Ija keessa ilaaluu hin danda'u. Alharbi jaaramni tanaan ziir. Alharbi min alhubbi. Duni una shuru je maratan biyya teenyaa tokko.
Eshi. takka jaza urmiiti yaangaan guddadhee molaaxee keessatti hafuura kana nama baafateen garree qaban. Jaaladheeti. Hafuura irraa dhumaati barkun. Laa jaaladheeti miti shaaqaa butaa kiyya. Dirqameeti. Garuu dhiifamaa jira kaa jaalalti si qabdee ni beekta. Hin beeku wallaahi inji. Jaalate beeka gubaa jaalala. Guyyaa meeqaan qabadde hulaa jee gurbaa. Halkan gadi ciisu guyyaa gadi ciisu hamtuun galgalaa jedhe. Meni Wallahi eega jimaa tufe boodaa bee. gadi ciisu hamtuun galgalaa jedhe. Dhuga ogii jimaa tufe booda. Fuula kanarra garmaamti. Maal haasawite akkasumatti teessi fuudhuus hin dandeessu garuu isii teessu ni garta. Ol kaateetii fuudhuu hin dandeessu qaama guutuun akkasitti teessisanu. Qut jette. Kophillee kan hin baafatin akkasitti teessisi galu. Uffata hirribaatti deebite. Bismillahirrahmanirrahim. Harruu asit duun qabu tokko hin garreeyate haa sabbata qabaa barka akkasitti hidhanii asiin baan tokko. Afiin. Harruu qabaa barka harruu. Faranjiin beekaa gassii dhoofti laabbakka tana. San kaayyattee ichi teessisi isii yeroo hundaa. Inni guntuuta lamaan jidduu laalaa bula mirqaana. Halkan guutuu tana laalaa bulaa mana jaaraa fi bulaa oggii irrii baa'u taale isiin hin jirtu kana. Haareetti maasiin gallaalee ol deebi'a. Haareetti ganama enerjii guuttachuu qaba siigalee isiin harkamuudhaaf. Siigalee bar gurbaan sun bada girgirii inni keessa bulee beekadhu irra guddaan nama keenyaa beektaa ozoon lubbuutti bakka hin barbaanne hudduu bakka barbaadaa beekta. Lubbuutti bakka ozoon hin barbaanne hudduu isaatii bakka barbaada siigalee rakkoon guddoon sani siigalee. Maaliif akkati garuu irri Oromootu maaliif akkati? Mee jechaan asiin jeesan irra deebi'e. Irra hedduun dhiira Oromootu maaliif osoo lubbuutti bakka hin barbaanne hudduutti bakka barbaaddi garuu? Gaafii gaarii damma siigalte siigale. Kitaabul jismi keessa jira amma kun. Osoon lubbuu bakka hin barbaanne hudduu bakka hin barbaadan siigale. Osoon teetiifuu dalagattee naman ta'in nama gaafa firra fidde. Badhalaan irra guddaa dhalaa dhaame eeysa na bulcha eeysa na oolchaan gaafatu maal na nyaachisa jetti mee laali amaluma dhalaa hunda. Nyaata kana dhabuu hin dandeessu maal na nyaachisaa jetti yeroo maal na obaasaas hin jettu. Baalee kiyya thank you hayyee. Maal na nyaachisaa. Jeqaabiin fooloo godha. Foolootti dhaabbatanii. Follow itti dhaabbata yalla waadaa bira taranii yalla jabaadha shekkaabiin follow godha. Miidiyaa keessa miidiyaa bashannanaa jabeeffadhaa koofiyaan. Uummanni taa'etu boqolfaa uummata kana. Kuni amma osoo maal jedhaniin ka biyya faranjii ka fiqirii sagantaa fiqirii inni irratti osoo taate doolaara meeqa kafaltaniit Feeniksii buufachuuf. Min ayinatti uummata bilaasha nyaatu beeku. Standard comedian jedhaniin warra dhaabbatee nama kofalchiisu amma bilaashi kofalchiisu jirra siigale. Amma nama meeqa kan qaadhimaan isaanii aarsee irrachiitu godhee meeqa kan asii kofalchiifnee irraanfachiisu jira. Meeqa tan maallaqa irraa nyaate Maammadoon meeqa as jala teessee booru jirti. Kun olaan nan mul'ata amma kun olaa taataaf godhuun. Siigale. So saniifuu irra guddaan nama keenyaa gartee kanaan siin jaa asli kiyya. Galatooma bakka sheekka abii kiyya ulfaadhu
nu kabajjee halkan kanaan sa'aatii kee aarsaa gootee dhufuu keetiif ramadaanan badin ka ramadaana yoo xiqqaate torbaanitti guyyaa lamallee taatu ummata waggaa 150 bo'e kana kofalchiisuu qabna ishee waa'ada. Soomana laal soomana walitti isin dawwalina keessattuu zeeyinii jedhan takka tarrabbi darbe takka jira si galee zeeyinii jedhanii maqaasi. Tamaan fuhaa takka. Uumaan kitaabul jizmichi. Kitaabul jizmiin kun waa'ee manfuuhaa maaliif akkatti qorachuu danda'e biyya hunda keessa maaliif manfuuhaa irratti xiyyeeffate? Uummanummaa yeroo duraatiif filima dalagee guuguliin nu baase warra manfuuhaa sanii si galee. Ummata kabajaa qabu nu biraa si galee. Akka ija jabaan waa'ee kitaabul jizmii kana irratti. Shoora guddaa qabanii. Lafaatiin isaanii laayyoo miti si galee. Salphatti as hin geenye beekadhu. Kanaafuu baatii ramadaanaa kana zeyinii ofirraa cufuu qabamu ilkaan hin nyaatuu qabamu hammamatti darbuu qaba jetti beekti. Zeyinii balleessuu qabdan dura tabaduu qabdu zeyinii. Osoo ramadaanan eegalle. Osoo ramadaanan eegalle zeyinii fi sheeyxaanni waliin hidhamuu qaban. Dhageettan. Eeshi. So zeyinii balleessaa galee garaa qulqulluudhaan kan wal loltanii dhiifama wal gaafadhaa. Wanni addunyaan gabaabduudha nama meeqa obboleeyyan keenya akkuma rafetti hafaa jiranii addunyaa gabaabduu tanaafis walitti naarina kawal jalaa chiit gootanii dhiirtii isin geeysiiti humaa citee keessatti nafne fuudhee dhufnaanii jaarsaa sidduun rakkisina qaadimaa sin rakkisina galee laal sibiila jallate ibiddaan qaceelchanii holaa jallate duraan qaceelchanii jetti Oromoon ogii mammaayitu si galee isiniif qaceelchi sirritti malee isin jibbeetii miti kan chiiti isinirra godheefis. Isaanuma jaartimaa yaadachiit godhachuu qajeelchuma. Amma ogii inni telefoona jaartii qaadimaan takkaa fidimee silkiiteetiin laala ogii jettee ogii telefoonaan baqatu san bara bultiisaa jabeessu jira bara inni. Isin ta telefoonatti fiidu uf diiguuf jechuudha. Uf diiguuf kabajaayisiitiif akkasiin baqataan meela langarii irti keenya isin kabajju yaa shamarran keenya. Jebbar yoo dhiqatu jiraatillee shaawara keessaa utaalee dhufee irraa fuudha si galee. Kun hundi kabajaayisiitiif yoo nyaata afaan ittiin deeme lafa darbee telefoona san duraa fuudhaa bara. Bultii isaa jabeeffachuufi si galee. Isheen ammoo yoo telefoonaan si baqatte bultii diiguu deemti telefoona san laaluu qabda si galee. Kana kitaabul jizmii jedha. Kana kitaabul jizmii ja'a har'aa sumarra dhaabnaa jara kee bashannansiisii baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa galatoomiin siin jedha. Galatoomi sheekaa ulfaadhu hin badin sitti haa baru. Thank you. Nagaatti. Garaan nagbu kokkeetuma abbaa kiyya raba. Sheekaa umrii dheeradhu. Indeen naachuu halkan keessan bareedee sheekaab. Thank you sheekaab wallahi galatoome. Warra dira teettanii kolfaa bultanillee thank you. Hammeenyatti fudhatinaa isinuma kofalchiisuu fi waa'een kitaabul jizmii kun yoo isinii ta'e sagantaa ramadaana afxiira booda guyyaa hunda isiniif hinna yoo xiqqaate torbaanitti guyyaa lama. Filannoon kee ta'e nu haa dhufu jennaan akkasi goonee finna jechuudha. Anaaf sheekaab lubbuudha. Saahiba nafseetii. Daawuleen innaa maxaallen. Isinii ta'e sagantaa kitaabul jizmii. Baay'ee namatti tola yaa. Just for funny. Thank you, galatoma isinii ta'e.
Eessa jira? Bakka shekkaaf jiruun beektu? Ameerikaa jira kaa? From America. يا حبيبي Vale, Mangisti, thank you. Kan jaalate beeka gubaa jaalala halkan gaadhen ceesu amtuun galgala yeroo meeqa meeqan qabaadhe hola. Vale, bidire. Ante sabade kaleessuma wannoo si gaafadhee nun si gaafadheeyyu. Vale kaan eeggadda si gaafadhe. Vale agaarfa. Eessa badde? Si gaafannaan deebisee dhufte eeggadda gaafadhe argitanii vale bidire. Welcome back Mangisti. Biyya galte. Networkiin na qabaara I think. Networkiin na qabee. Mimiko. Thank you so much. Eessa baddaree online irra? Eessa badde? Aboo networkiin kun maayii kana waan ittiin beeku rabbisaa haqa jechuudha. Wallaahi dhalee. Loowwan gaa. Okay. Hojii biizii si godhe? Networkiin kiyya hin jiru saa? Natti buule.